Waan jedhu nabi malee waaqayyo guddaa miti jedha. Daree gosa. Waan jedhu nabi malee waaqayyo guddaa miti. Dhuguma. Waan bigar mana gadi. Waan jedhu nabi malee waaqayyo guddaa miti. Waaw moo waaw. Bakka kana sirrii. Waaw yaas ilaalee. Waan jedhu nabi malee waaqayyo beekaa miti. Waan faarfannaa tabii taman taayoo naan jettanii waanan siin jedhuun dhabe faarfannaa jedhutti namanan kanatu sirriidhaanaaf waanan siin jedhu qabansa jedhu itti namanoon hankoota ana maali ankoo dubbatachuu hin danda'u isin nama cuqqaaltu nama ukkaamsitu ankoo dubbatachuu hin danda'uun maa inni bee ani faarfannaa tamii jaallata faarfannaa tamii tamantaa faarfannaa tamii dhibba kee dhibba sirriidha taayottanii waanan siin jedhuun dhabe faarfannaa jedhutu anaaf sirrii waanan siin jedhu jecha baay'een qabasa jedhuun fudhadhuun hin qabdu sherfee hin qabdu dhugaa jechi kee waaqayyo duratti zeeroo ajee zeeroo anoo waanan jedhu dhabeen guddaa dha malee waaqayyo guddaa miti an kaasee yaada goo dhiyootii kaasee nanni sen anoo nanni se isin jedhaani nanni ses oi tulluun gama sanaa maayi waaqayyos kanuutii jedhan oi ishi pirofeeseritti naan maayi beekaa namni hayyuu namni jedhe waaqayyos homo jennu namni malee waaqayyo manugoo beekaadha ayyoo waanan jedhu nabi malee waaqayyo guddaa miti jedha mata dureen sun barsiisi kun amma baay'ee biyya laalaa akka godhaa guddaa miti maal akka ittan guddaa reen mannoo kontinaawo waaqayyo mee ofitti kolfaan ofitti kolfu dhugaadhaaf nama qaaneessa beektanii nan qaanaa beektaan yeroo mataatti deebitu beet ila wangeellanee matsaaf saayiboon meggelet ነው anaaf naa ife baay'isoo dhuguma warruma baratan bira warruma maastersii PhD irra jiran isa dhugaa wangeela barachaa jiran gaafa nagee barsiisu kun barumsarraan dhufne dhugaa waaqayyo kun barumsarraan dhufne waaqayyootu kalaqee keessa kaa'e isaan nuun taphataa jira ameen 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 dhuguma wangeellanee matsaaf saayiboon meggelet ነው naa ife jedhamee guddisaani wangeelli matsaafa sirkatti ta'ennaan jiyoogiraafii ta'e jechuudha chemistry ta'e jechuudha physics ta'e jechuudha history ta'e jechuudha wangeella ta'e matsaafa taana markata wangeelli naa ifana ameen ijoollee keetiif yaa Israa'el anatu ibsaa fedhe malee hin baratuun jedhe nani ana naasa'u dhabeeni kan fooqii sadarkaa 45 kennee waaqayyo waan naasa'u dhabeen galaana guddaadhaan atis guddaadhaan innis guddaadhaan jedhe waan naasa'u dhabe nan dhabe ingiliffa keessaas waaqan dhabe ingiliffa keessaas nan dhabe oromiffa keessaas nan dhabe amaarinyaa keessaas waaqa dhabee nani waan jedhu dhabe waaqayyo guddaadhaan jedhe nageenya fakkaata sini anoo nan dhabe sin attam qabduu sin baay'atan amma sin amma waan waaqayyoon jedhu jecha qabduu sin sa waaqa gitu amma jecha keessanii ga'a waaqayyo amma lallabu wana ga'a amma waaqayyo maal waan ta'u amma humna hon lallabaa jira malee waaqayyo isa kana mini ayyo maalu lukuma maal attamitti waaqayyo guddaa dheedee ukkaamsan maal bakka eeyyee hangafa nagaa'eedhaaf nagaan jedhu kanaaf jedhe jedhama hangafa nagaan inni jedhu ko nagaa yoo jedhe maaltu ta'a jechuudha nagaan jira kaa namni nagaan amma safara keessa hin jiru namni nagaan waaqayyo summa soogaa jechuudha addeetti naaf hagaa jechuudha addeetti raajii nagaa jettu fayyaa keessanii gooftaa naa galatti ishee jechaa deemtu sanaa deemtuudha waaqayyo kanuma jechuudha gaafa barbaaddu immoo isa immoo gaafatti bade immoo mulluccee nurraa gaafatti isa immoo deemitee kun jedheellee waaqayyos kanuma jechuudha nama nagaatti nama hangafa abbaa bara
Amen, amen. Abbaan jira akka gara biraa. Jira binire inni kun kan maali? Bara innuun ibsu. Innu bara sun ibsu. Innuun jaal. Isa ugaras. Inni namni tokko ameenaa jedhu. Daawwit ammame waaqayyo tiksee kooti minne maayin. Maaliif waaqayyo tiksee kooti? Maayin waaqayyo tiksee kooti? Yaabiir irra nyaayino. Maayin. Fakka kanuma amma beektu ibsitaa jedhame nama jina keessa jiruun. Amma beektu ibsita. Amma beektu haasofta. Seera isaati kun. Amma beektu. Ammoo asii gadi. Golota kana laa sinii faagalu. Kanuma lama. Ammuma gadi. Waaqayyo ganama sinii kaasee namni amma isaa galee hamma beeku tokko. Dhaggeeffata sirriitti maaloo. Laa amma sii galee ibsita. Dandeenya humna keeti malee waaqayyo sana qofaati. Daawit amma ana mata duree isaa kaa'eera. Gargita hedduu deemanii haasawaa hedduu yeroo ikeeti fi argate jedhame jedhaa guddisaanii ikeetu si argate. Daawit ilmaa ikee maal argate immoo amma na beeka jechuudha. Isuma ofii hojjettuun ibsita malee waaqayyoon. Amen, amen. Yesu ko ofii hojjettu. Waama ofii hojjettu. Sila garba sinii kaasira. Daanyaa tokko yookaas abbaa murtii tokko mana keessa hoo jiraatee hin jedhu. Ol kaaftanii waaqayyo diina kee attamsiifa godhummaa beektaniiti waggaa 25 jetta keekii bu'e. Maaliif? Keekimaa ootamini ofii. Amma kanuma beektaa jedhame nama jina keessa jirtiraa. Amma tu obboleettota immoo hin jedhu obboleettotuma as keessa jiranii. Ol kaa'imee waaqayyo diina kee attamsiifa godhummaa beektanii akka shin furtaa ishee akka tafu'e. Maaliif? Attafa'oolu faa maaliif? Insanuma beekuma. Amma beektu haa ta'edha nama jira keessa jiru. Anuma jiru. Kanaaf beekuma beektu. Kanaaf amma beektu. Waanuma beektu waaqayyoon ibsitu. Waanuma beektu waanuma sii galeen ibsita malee waaqayyo hammati jette sana gaafti waaqayyo. Waaqayyo maal kooti? Tiksee kooti. Kana maaliif hoolaati isaa huqqa'edha. Dur yeroo baadiyyaa turreen jedhe dur yeroo baadiyyaa turre waaqayyoon anamman amanatti cimaa dhufeera naaf waaqayyo sadugaa ibsuun isaa yoo anan rakkadheera isinii hin beeku malee baay'ee rakkadheera nama isa dhugaa baay'ee na rakkisee waaqayyoon ibsu utuma lallabuu na rakkise beeku ibsuu fa'i na rakkisee amma kan naqamaan jira waan namni jedhaa hin beeku malee maaliif haala ta'e jira anammatu waan lallabuu natti cimaa dhufe akkamiin akka mataa na naannesu sadugaa. Ini waaqayyo guddaadha jedha ayya. Waaqayyo guddaadha. Akan wajib wanjir nuba. Wanjir bebeja deh. Nalal apa itu saya buat. Bahagia hero jirano. Waaqayyo me wish. Waaqayyo okesa. Tu bisa segala hingga itu eda. Kami lala mereka. Hero bahagia hero tu. Kami bahagia. Mulata hero ni moda. Bahagia kesal bahagia. Mulata hero ni moda kepata. Waaqayyo boqqolloo tokko dederaaruu ga'ee natti mul'isa. Maaliif amma boqqolloo keessa oola? Maal waaqayyo beekaan egaa guddisaa ture. Kanaaf amma tumee baadiyyaa kee yaabatte sooftiweerii tokko waaqayyoon natti agarsiisa turettanii maayee. Biddeen immoo kun isaan jedhu. Maaliif biddeen? Ilame kota mewah kayu biar di mana di bawah. Kami tinggal mudah dia mana lagi ada kan di sini. Mudah dia. Ya romu nama ulu mau kapan kali mudah tan. Oh dia untuk itu masih boleh kada dia mau belajar nerka. Mari nama tu ulu deh. Istiq bala kan kada lagi seri betul. Mewah luar pak. Ini kapan lagi akan jadi? Iyo. Hari ini amma tu bet, madu badia dia. Spare party makina wei nerga amma tu dia tadi main. Anjir. Spare party. Paling ini dia aku tak kasih. Isani ini min amfati masih nafa. Amma kau tanya sume, ani kau ya susum tu nanti bela. Namni tu kau dar kang kabate kerja tu pasaki ilana. In kotare jet. Wadian apa dia kaya kan?
Amma tu gara kata malu emang ada betul. Namni tu ko Maria kan abate tu makina ofu gara dudda dubani la reta. Nanakenye mzee. Kuwana na sairo siliga. Wih. Harka kaya sama dua ini sih bisa. Wah kayo sammu bana masih bagi. Duma sammu ke bana mera udah musikan bale. Udah nama undang kalam aku. Undang kan. Wah kayo tuh iwan dari pura. Isani udah badiat akabadiat. Udah badiat akabadiat. Udah magalato akamagalat. Magala maju standar di sana kayak gitu jira. Anak cinta dupat tuh, cinta dupat. Kita dupat yang mujir. Agak kesani, ama biaya tuh foto boga benda gua seduga. Afrika kesali, main. Uli, lihat nukit duti ala tilada. Wan kayaknya hasa. Arti itulah, wawa kan makin. Asiti oh. Ada kayaknya hasa. Nama kayaknya lata. Ada kayaknya hasa itu. Lala mereka ada nama tanda mereka kan, macam apa kisah tadi itu? Ganggen itu, wain ganggen itu, ganggen itu tu sendiri tu, harta malik, wain harta kau tahu tu, ya lagi, kau dah kena orang tu sefer dete, pada orang tu kau jual tu ya, hargin kalau tu, itu tu kau dah kena, kalau orang tu urusan orang, radin itu kau dah tu. Amadul farda itu ni guna kaya jadi ni. Ini isa ini musim jadi. Angke be buat itu. Wana mi be punaso. Ada nano sadadi. Ni nanto kodo kolle do kotti marbu accetti mumma. Adda do bisa. Wambe tu wa kai sita ina me na macina ke sejimo. Wambe tu wa kai sita kasi titti me malo. Wambe tu wa kai sita. Wa kayo mal koti diksi. Lupa na ko disani. Wah kayo, tikse ko tena jabe sa dia man. Wah kayo tikse ko. Siya rirajay no. Ilalaga Dawid. Ofisa di malwante. Tikse wante. Kan mana ipsai. Ako tikse makotin. Wambiras niya. Ako mo ani ni, ako ni dutin na egay. Ang salpa ni gwede. Amen. Ang salpa ni dia muno la egwe. Pinesa uratin diswet. Anakun muna ratin diswet. मैं आमीन कहता kan ini gara-gara me kitaba kaku mufada falallab dani aku harake sagaba da tani hintunne kitabi sun lallabam ne ram sena theology ke satti lallabam ne baka afir ayda kaku hora mufalitte aku harake satti kuste to in gola hota kitabi sun lallabam ne afir singe me nakati ongele wa nisbo kunna ko dambasa ini ke satti ba Kana dapat mata si kadada. Amin. Bahasa. Anjir. Aku dah tahu. Aku dah tahu. Yesus segari. Ada segari. Bila Yesus segari nan. Segari. Papa, ni cuat tidak agak. Mahal kena. Malusa. Segari no laf malkin. Bukan bakka. Mencerah. Bertiada. Segari olah af lubukin ni nama ku disadi. Segari olah lubukin. Segari olah lubukin. Jijirang kau. Wakayo ni mesin ejena. Arshirada bersinani gafalal tani. Isin tukuma amantot. मैं आपका केस का बड़ो आमेंगे वाकईयों छोटी रहे बरसीदे गावलाल तो आदि बुकुमा अमना वाकईयों गाफा मकीना रहे बरसीदे लाल तो आदि बुकुमा अमना वाकईयों सदर कालू कुती लालू मले सदर काबी देनी तीनी लाल वाकईयों सदर कामन आपती निलाल वाकईयों सदर काचाम माती निलालू वाकईयों जाकेती किसी निलालू वाकईयों मनफोकी किसी निलालू Waaqayyo lubbuut tanilaal. Ani gooftaa lubbuu kootiiti jedhee nama naa. Isinattam sadarkaa maalii laattanii Waaqayyo sadarkaa lubbuu. Yesuus Kiristoos waaqarraa kan isa fide dhufee immoo maal nuu kennu. Maa jettanii tiksee gaariin hoolotaaf birrii kennamoo lubbuu kennu. Daawwitis haasaa keessatti yoo ilaaltanii leenci bahudaan amaa kenni waraabessi qeerramsi kunkungaa
gaafa dhufanii hoolota abbaa koo qabachuuf gaafa isaan jedhanii itti dhiiseen baqadha moo itti fiigeen qabadha? Itti dhiiseen baqadha? Moo itti dhiiseen baqadha? Itti fiigeen qabadha. Tikseen ni kan itti fiigee qabata moo itti dhiisee baqadha? Ulala Daawit garbeera maan jira beektu isuma jalqabaatti fiigee dhane keessa isaan qabaye liqimsituu isaan qabaye maaliif akka yakka dabarsite. Ameen ameen. Akeekan liqimsituu isaan qabaye nanuu qaayide kudheen qabate itti dhiisee baqaddeen beekwaneet kanaafuu waaqayyo tiksee kun narratti hin dhiisu. Ameen jedhaa guddisaa.